akkanatti naa qabsaa jedhee Oromoo wajjin haasa'e hin jiru. Fedhiidha. Volintariidha namni kan dalagu. Kanaaf walirraa dhaabbachuun bu'aa qaba kan jedhutti namanaa. Ani fuuldura Oromoo kan murteessu uummata Oromooti. Uummanni Oromoo fuuldura isaa kan murteessu hiree ofii murteeffannaa dirree sana argachuun qabsoo barbaada. Dirree hiree ofii murteeffannaa argachuun dirree bilisummaa jechuudha. Nama bilisoomeetiyyuu waan barbaadu filataa. Kanaafuu dirree sana fiduudhaaf, isteejii sana fiduudhaaf, haala sana uumuudhaaf qabsoo barbaada. Karaa adda dimokiraatummaa Oromoo ta'us karaa qabsoo biraa hidhannoos yoo ta'e. Kanaaf namnu wal abaaruu dhiisee qabsootti bobba'u waan danda'e haa godhu. Leencoo Lataa abaaruun qabsoo miti. Irran deebi'a. Leencoo Lataa abaaruun qabsoo miti. Namni qabsoo hidhannootti amanu utuu nammaan qabsoo hidhannootti amanee dardara gaadha dhaquu barbaadu ta'e ani biyya faranjii kana keessa informeeshina gahaa jira, baay'ee jira, keemistirii jira. Ogguun keemistirii isiniin jedhu isiniif hagalu. Keemistirii sanan baradhee gaara deema malee an dhaabbadhee asii nama na baaru. Keemistirii ogguun isiniin jedhu biyya Awurooppaa keessa teessee vaayolensii advokeetii gochuu hin dandeessu. Hanga sanatti naasaa koo eeggadha ani. Waan hin dalagu hanga sanatti eega. Yeroo hun qabaadhu jechuudha tun qawwee nan geggeessa jedhee yeroon qawwee nin baradhaa. Fanjiifaa hidhuu waan kan biraa tolchuun baradha jechuudha silaa ani. Tun qabsoo kanan fedhee nama arrabsuu yerootti hin qabaadhu jechuudha. Kanaafuu qabsoo karaa qawween geggeessa jechuun leencoo abaaroo wajjin waan waliin simanneedha. Namni yerootti hin qabu jechuudha namni qabsoo qabsaa'u. Kanaafaniyyuu mee walirraa dhaabbatu manni kun amantiidhaan gandaan wal qoodee walitti bobba'ee badiinsa malee nagaan ni fidu hin jiru. Qabsoon kamuu kana keessatti geggeeffamuu hin danda'u. Amala qabsaawaatuyyuu nurraan mul'atu. Kanaaf yoo walirraa dhaabbanne yoo dhugaa walitti himnee walirraa dhaabbanne dhugaan immoo maal fakkaata? Waggaa 22 darbe keessa sobniif dhugaa wal fudhachuu dadhabee uummata Oromoo balleessaa jira. Sabni mirga koo dhiitame jedhu mirga namaan dhiitu. Leencoos yoo ta'e mormii siyaasaa miti kan jiru wal balleessuudha. It is self-destruction. It is a war of attrition. Ani kanin argee, kanin haasa'uu barbaade, kanin waltajjii kana itti fide, yookiin immoo itti barbaade, haalli jiru Oromoo miidhaa. Miidhamaa jira. Waa tokko gad irra jedhe very emphatically I would like to say. Anga Oromoo miidhaa jiru, especially diaspora Oromoo. Diinni tokkollee miidhaan jiru. Anga diaspora Oromoo miidhaa jiru, diinni tokko Oromoo miidhaan jiru. Ummanni biyyaa diina jala taa'e hedduu wal hubatee qabsoo karaa nagaati. Kuroo kan deemaa jiru jechuudha biyya keessaa. Qabsoo karaa nagaa haala ta'anii maqaa utuu homaan dalagin, utuu wareegamin, utuu hin ijaarin qabsoo karaa kanaa godhii barattoota ijoollee lolte irratti maqaa maxxansanii gadaa.com irra kaa'anii ragaa mootummaa Itoophiyaatiif dabarsu jechuudha. Kunoo laali. Kanaaf wanti ani argee waan ummata miidhuudha. Ani yoon alab taa'ee qabsaa'e utuun danda'emma qabsaa'e utuun qabsoo biyya keessatti godhee iccitiidha hin haasawwan. Kan dalagellee haasa'uun qabu utuu ala taa'ee utuun dalagin yuutuubii irra haasa'u sun namoota biyya keessa jiran irratti balaa fida.
yeroo hedduu wanti hin argu balaan abbaa feetettuu haa dhuftu ani YouTube irra gadaa.com irra haa jiraadhuudha kan jiru kan hin arge kanaafan gadaa.com is almost a fascist website wanti diaspora oromoon gandummaadhaan amantiidhaan wal irratti bobbaa'u mallattoo greedinessiti nama tokkotuyyuu OMN irra dhaggeeffadhaan ture OMN waraabessa maal nyaadhu jedhee yuusaa deemu ta'e oromoon maala nyaadhu jedhee kan deemu this is a very degrading haasa'ullee kan nama rakkisuudha ani kun haa dhaabbatu namni sartifikeetatti hin qabsaan namaa kennu hin jiru namni oromoo irratti immoo yoo diinummaa dalage yoo hammeenya dalage dirree yeroo isaa eeggatanii mana seeraatti dhiyeessuudha malee ilaaf elaameedhaan gurraan hin dhagayeedhaan wanti deemaa jiru hamaa qabaa wanti kun dhaabbachuu qabaa kana keessaa tokko ana kan tuqame wanti mana hidhaatti an argeef wanti haasa'ame adda waan kana adda baasuuf ana siqe malee yookiin as dhufe malee ani qabsoo isa kamtu gaariidha isa kamtu hamaadha maaliif waltajjii sana gochuun barbaanne waltajjii dirree ummanni walitti dhufu kan irratti haasa'u what is wrong with gadaa.com namni mana hidhaa argee dhufe namni qabsoo bilisummaa oromoo argee dhufe gadaa.com irratti hin dammaqu ani gadaa.com irratti hin dammaqne wal nyaachisuun arge biizinesa irratti dalaguun arge kaampii keessatti waraanni kumni 20 du'e hin jiru hin duunes kanaaf saansurii ijoolleen gandaa ijaaramanii ijoolleen gandaa very well neat I will repeat it well neat well organized fairly educated but evil minded namni sabaaf jedhu namni sabaaf qopsaa'u mirga nama biraan dhiitu arraaf jedhee borin balleessu dhaloota hin diigu dhaloonni oromoo biyya alaa jiru an kanin arge kan isin argitan hin beeku gandummaadhaan leellisa ijoolleen dardarrillee an kanin argin kan hedduu nama gaddisiisu gandummaan biyyatti silaa baay'achuu qabaa ture maaliif awurooppaa ameerikaa namni dhufe xiqqoo wayyaa'uu qabaa biyya multicultural society keessa jiruudha biyya adiif gurraachi eeshiyaaf arabni wal keessa jiruudha oromoon garuu kana adda kun immoo mari'achuun cubbuu miti maaliif jennaan ameerikaa keessa ni dhageessu hangam wal lolaa jira gurraachi fadiin in America there is democracy no racism jedhee namni dhokse jira wal mari'ata gurraachi fadiin Ameerikaa keessatti oromoo keessa immoo gosummaan ni jira hin mari'annu dhibeedha malee hin mari'annaan dhibee miti dhoksuutu hamaadha malee inni haasofna wanti immoo waan dhoksan hin qabdu dirreen adda baatee jirti wanta naasa'e wanti mootummaan aangoorra Itoophiyaa keessa jiru hin beekne anaasa'e hin jiru isin caalaa beeku ana caalaa beeku mana hidhaa keessatti dubartii irratti wal loluun anaasa'uun barbaanne dubbii tas na baasee na haasofsiisee jaratu wal irraa qabe walin ajjeesinaa jedhee maal woma akkamitu waan akkamii hiineewwetti namni hedduun hindaa'um tuffatamee ba'e sanumaan kana maaliif as keessatti minaan ficcisiifnaa jedhe warri aangoorra jiru just tsara hil jedhe tsara minaan fixuutii kana baasaa himi hiiknaa faayidaan qabu gadhiisaa mee waan jarri fidan laallaa jedhan
Oromoon hedduun mana hidhaa kakatee ba'e hin qabsaa'an Oromoof jedhee kan hin dhaga'e kan hin arge maalirraa jennaan namoota manaa qabamanii dhufan qawwee gadhiisanii dhufan saamanii galan mana hidhaa keessatti ijoollee hanga hunnashii qabsooftee dhufte miidhaa irraan gahan ergi qabsoon akka kana taatee nama haraam jedhetu afaan natti mejjira natti namni akkana naan jedhe Abbaa Jamaal jedhama ajajaa waraanaa ture hedduu wal jaallannaa ijoollee jaarsooti dooktar jedhan ijoollee keenya gammoojjii gaaratti duuteef hangaddee jedhe hambagan hin duyinii jedhe maal jennaan ergii qabsoon jedhe yogguu magaala galanuu saamicha taate ijoolleen gandaa afaan beekanuu fi siyaasaa beekna jedhanu dargii jalatti leenjifamanii qabsoo abbaa qabsoo irraa fudhanna jedhanii maaliif qabsoofnaa jedhe maaliif jennaan waan hamaat ta'e mana hidhaa keessatti in kakate ilmi Oromoo dhugaadhaan deemu gootni dhugaan ni kakate kan manaa dhufe kan Tigreen siree jalaa qabdee fidde kan qabeenya saamuudhaan himatame kana hundatuyyuu nama nagaa irratti nama qabsaa irratti mana hidhaa keessatti waan hin ta'in waan guddaa dalage kun qabsoo hedduu rifachiise kun immoo diiyaaspooraatti godaanee dubbiin hammaate kanaaf dubbiin kun dhaabbachuu qaba inni dhufe malee ani adda dimokiraatummaa Oromoo dhaadheessuuf hin dhufne adda dimokiraatummaa Oromoo gahaa of gahaa dha dabballee ana caaltu hedduu qabaa an dabballee miti akka Oromootti niyyuu haasawaa jira jechuudha kanumatti tuqeetaniyyuu waan obsaa sabaa jedhe maali gaafii dubartii dubbiin gaa dubartii sun dhiifama naa godhi iccitii miti dubbii dubartii irratti walloluu miti kan sanaa kan nama qaanessu iyyuu jira hin haasa'u san kan namni harkaan itti qabame kan sanaa ajaa'iba kanatti jettu wanti haraam jedhanullee dalagame waan sana hin haasofsiisin amma dubbii dhiisaa gabaabsaa sana hunda iccitii hin haasofne dantaaf qabsaadii ani qabsoo adda bilisummaa Oromootiin qabsoo bilisummaa Oromootti geggeeffame nama xiqqaatuyyuu hubannoodhaan mana isaa dhiisee ijoollee isaa dhiisee jireenya isaa dhiisee itti bobba'e namni hedduun yookaan ni xalafanii yookaan akkuma ta'anii akkuma ni jedhe rakkataan ulfafuudhaa akka fedheenuu akka hin ta'iniinuu maqaa kaasee himuu hin danda'a ogguun waa himu fakkii malee himuu hin danda'u fakkii 5-10 yoo hin himneewu hin kaasu qabxii ana haasaa jiru kana kanaaf ummanni Oromoo dantaa isaa beeku kan dammaqe kan absolutely Oromoon akka ilma namaatti lafa kanarra jiraachuu qaba jedhu dammaqiinsa gahaa qabu barate yuunivarsiitii keessa gale haayiskuulii fixe sirnaan siyaasaa hubatee independent republic of Oromiyaa jedhu dhaqee qabsaa'uu qaba malee ijoollee hubannoo hin qabne qawwee baachisanii diinatti bobbaasanii ogguu jarri diin harka kaan immoo televiziina Itoophiyaa irratti dhiyaatanii waan hin malle haasa'u hangan arge waraanni ni bobbaa ni booji'ama achi ka'ee televiziina Itoophiyaa irra ta'a televiziina Itoophiyaa irraa wanti inni haasa'u nama qaanessaa torchardi miti yeroo hedduu torchariin ni jira garuu nama utuma uumaatti hin bu'in haasa'antu hedduu baay'ata wanti sun maalirraa dhufe jennaan dammaqii dhabiinsa bilchina dhabiinsa siyaasaadhaan yookiin immoo murannoo dhabiinsa irraa dhufaa kanaafuu waraanni warri barattan lola warri baranni halolu Amerikaadhaa dhaqaa lola haayiskuulii irraa bobbaa lola yuunivarsiitii irraa dhaqaa lola ijoollee gammoojjii yookiin immoo ijoollee baddaasa taatu ijoollee ergitanii ofii manan taa'inaa ofii faangoo fudhannaa yuunivarsiitii qaraanaa jettanii ijoollee kuni maal jedhama jennaan namni yoo waan bobba'uuf hin beekne waan hamaa keessa gala waan hamaa keessa galu sanallee
nin argee jechaadha. Kanaaf waraanni Oromoo yoo kanaan booda tolfame haala dirree haaraarraa bilchinarraa beekumsarraa of kennuurraa ta'uu qaba malee akka itti deemame sun hin fakkaatu. Dantaaf jala deemu jechuun sila namni kun amma na gaafate amma dhufe taa birrii hanga namni fudhate kan nama 5 kan nama 10 isinii mun danda'a. Nama birrii fudhatee gale, nama qabeenya fudhatee gale, nama mana ittiin ijaarratee hin beeka. Kanaafuu kun waan hamaadha, qabsoorraa nama fageessaadha. Kanarratti aansee ani Leencoo akka ilma namaa tokkotti maaliif mirga isaa dhiittu, maaliif irra bobbaatu? Namni waan qabsoon Oromoo maqaa qabsoo Oromootiin bilisummaadhaan Leencoo haa ta'u qabsaa'ota biraa kan independentally deeman irratti godhame qabsoo bilisummaa Oromoo ni fageessa yookiin ni dhabamsiisa. Dardarri dhugaa jaallatu, kan ofitti abdatu, kan beekumsa isaarraa abdii qabu namni Leencoo arge ni baqata. Qabsoo Oromoo kun Oromoo ni miidhamoo hin miidhu? Kun Oromoo ni miidha. Hin rifachiisa nama beekaa. Kanaafi ani waa dalagaa Leencoo ni morminaa, Diimaa ni morminaa, hayyee mormamaniiyyuu aangorraa ni bu'anii hayyee jedhe takka dhaaba siyaasaa Itoophiyaa keessatti ijaaramu keessatti ankariin arge Leencoof Diimaadhuman arge nama aangorraa ari'amee haara galfatee taa'u. Waggaa 20 haara galfatanii taa'anii dardaratti kennine jedhanii dardarra jarritti kenna waan inni godhe agarre. Dardarri qabsootti hin galu kunoo kan agarru. Qabxii laafaa tokko jira biyya faranjii kan activism. It is just an open business. Activismiin maqaa Oromootiin biyya alaa keessa babal'atee jiru maaliif mirga ilma namaatiif hogguu falmu, maaliif Oromoo irratti bobba'u, seeraa ala bakka walgahii Oromoo irratti naamusa dhabu maaliif hin agarre? Ani irra deddeebi'uu baarii miti. An injustice to anyone is an injustice to everyone. Kanaafi Leencoof Diimaan deebi'anii mirga jaraati. Namni qabsaa'inaa namaan jedhu hin jiru. Namni mirga isaa namarratti qabu hin jiru. Qabsoon gara fuulduraatti deemuu jinnaan waan danda'an godhanii dhaaba amma jiru kanaan as ba'anii mirga jaraati. King Oromiyaa gocha keetiif, amantii keetiif, laalcha keetiif kabajaa guddaan qabaa. Qabsawaatti mormi jara kanaan qabsawaa dura dhaabbadhu. Atis waan Oromoof gootu godhaa, waan dandeessu godhaa. Biyyuma alaa dhaabbattee garuu numa wajjin paaltookii irraa loluun hin ta'u. Nu qabsoo karaa nagaa goona, paaltookiinis nu fayyada inni amanna nuyi akka adda dimokiraatummaa Oromootti qabsoo karaa nagaati. Qabsoo biyya keessaa barattoonni Oromoo godhanu qabsoo karaa nagaati. Qabsoon karaa nagaa haala addunyaa information technology dhalate kanaa wajjin bu'aa ni buusa jennee waan amannuuf qabsoo karaa nagaa goone badii guddaa hanga kana jedhamu ani waa'ee Leencoo irraa Diimaa irraa argen jiru. And I'm not an investigator. Namni investigate godhee arge immoo mana hidhaatti jara erguu hin danda'an. Nobody is above the law. Mana seeraatti nama geessanii nama mormuun seera ilma namummaadha. Sana jechuudha bilisummaa jechuun. Kanaafuu arrabsoo dhageettiitiin isaati waan beektanu biyya Ameerikaas jirtu warri biyya Awurooppaas jirtan manni seeraa kun dandeettii isin qabaattanii ragaa qabaattanii jettanii mana seeraatti dhiyeessuu hin dandeessu. It has no problem. Kanaafuu waan namni dalageef anis yoon badii dalage mana seeraa na dhiyeessaa. Kana ilmi namaa kan gochuu danda'u malee waan akka
Kaanaadaatti ta'e warra dur aangoorra turanii wajjin leencoo irratti bobba'uun cubbuu dalagameedha. Ijoollee leencoo irratti bobba'uun cubbuu dalagameedha. Namni biraa maal jedha? Leencoo ijoollee isaa irratti illee bobba'anii isa duwwaa miti. Kanaaf wanti kun dhaabbachuu qaba. Qabsoo abbaan amane karaa amane haa qabsaa'u. Dhaabbannee wal abaaruun bu'aa hin fiduudha. Obboleessa kiyya eenyu jiruu waan jedhe irratti leencoo badiisaa hin himnee jedhe. Ani leencoonni waaqa miti, leencoon rabbii miti, leencoon nabiyyii miti, leencoon nama waan dalagu keessatti dogoggoruu hin danda'a. He is a very humble person, not materialist. Nama maalin nyaadhaa maalin dhugaa ijoollee koo maalin dhaalchisa jedhee nama rakkatu miti. Morma koon kenna kanaafi kanaaf dadhabbiin isaan irraa arge kana jedhee qabsoo bilisummaa Oromoo bu'aa isaatiif jedhee isaa miidhu nagarre. Akka ilma namaatti immoo dogoggoruu hin danda'a. Especially namni jabaan yeroo jabaa yeroo hamaa keessatti murtii jabaa godha. Irran deebi'a. Namni jabaan yeroo hamaa murtii hamaa sometimes not popular murtii popular hin taane ni murteessa. Namni sun wanti inni bakka sana taa'uuf kanaaf. Mee fudhaa Tony Blair lola Iraq bobbaase hangammaa bakka dhaabbatu dhaba jechuudha. Maal jennaan it was a decision by a leader. Kanaaf namoonni siyaasaa jechuun namoota yeroo rakkoo keessatti yeroo hamaa keessatti murtii hamaa fudhatanuudha. Akkamitti leencoodhaa fi Oromiyaan utuu leencoon hin jirre hin dhufuudha. Ani ammallee nin jedhaa kuni waan aduu uwwifateedha. Leencoon gaaga'amni baaroo irratti ta'e ergi ta'e booda Jibuutii bahee Jibuutii irraa Kaartum deemee Kaartum irratti adda bilisummaa Oromoo ijaaree dirree bahaa bane. Dirree bahaa banee hanga danda'u dalage. Dirree bahaa banuun isaa sun karaa dhihaatiin dippiloomaasii biyya alaa akka inni hidhu godhe. Haalli sun yeroo mootummaan ce'umsaa ijaaramu akka addi bilisummaa Oromoo chaartera keessaa qooda fudhatu godhe. Addi bilisummaa Oromoo chaartera keessaa qooda fudhachuun qabsoo Oromoon silaa waggaa 20 hin goone iyyuu gara fuulduraatti furguggaachise. Addi bilisummaa Oromoo hanga silaa godhu kan hin godhin tokko lola amantiidhaan karaa dhihaa humna Oromoo akka inni hin guddanne godhe. Karaa biraa ummanni Oromoo yeroo hedduu waan haaraa dafee fudhachuu irratti rakkoo qabaa. Dargii jala ture. Namni mana hidhaa dargii mana hidhaa wayyaanee yogguu dargiin kufu hidhame mootummaa tokkichummaa Itoophiyaatiif Oromoodha. Oromoonni sun utuu silaa akka amma jennu kana Oromootti bobba'anii Oromoof bobba'anii addi bilisummaa Oromoo dadhabbii keessa ture keessa hin jiraatu ture. Kanaaf leencoon chaartera keessatti qoodni inni fudhate an kun xiinxala mataa kootiiti. Keessaa fudhachuun sirrii ture. Caalaa obsamuu qabaan turen jedha retrospectively yogguun laallu Tigroon yoo mootummaan nu cunqursellee hanga danda'ame obsinee keessa taa'uu qabnaa turren jedha. Maaliif jennaan bahuun bu'aan ni fidee nagarre injifannoo waraanni fidee bu'aa Oromoodhaaf kenne nagarre. Qabsoo siyaasaa hanguma yeroo chaarteraa godhame sana duwwaadha kan qabsoo Oromoo bara dheeraadhaaf ergi Oromoon garbummaa jalatti kufee asi injifannoon guddaan kan dhufe bara chaarteraa keessa hanguma yeroo xiqqaa sanatuyyuu Oromoo deebitee akka ishiin magartu godhe. Dhaloonni qubee irraa yookiin qubee jenereeshiniin biqila yeroo sana biqileedha. Kanaaf leencoon
carraan tokkoffaa umriin isaa umrii gaarii ture yeroo sana beekumsi isaas beekumsa gahaa ture kanaaf yaada gaarii dalagee leencoo fanii gandummaa walitti hin qabnu kana rakkooni namni kan biraas karaa biraa yoo dhufe gaarii yoo dalagee leencoo miti ani yoo faranjiinuu oromoodhaaf gaarii dalagde jalan deema waanaa bara leencoo miti faranjiinuu yoo oromoof gaarii dalagdee jalan deema ani fuula namaarraa gosa namaarraa amantii namaarraa dhipha tokko illee hin qabu lafa kanarratti ilmi namaa akkamitti jiraata jedhanii waliin mari'achuun dirqama akkamitti waliin jiraannaa mari'annaa malee samiirraa inni gadi bu'u kun rakkoo uumaa dubbii samiirraa bu'uun kun immoo seenaa mootummootaa keessatti isa eegalaati the first government yookiin history mootummaa keessatti the first government is a theocratic government the first government is juudaadha eessaan dhufeennaan rabbi irraa gadi bu'ee jedhan this is a history kanaafan silaa garaagarummaa amantii kan oromoo keessatti akka inni rakkoo hin uumne garaagarummaa balleessuun hin danda'amu akkamitti akka inni rakkoo hin uumne mana kana keessatti waltajjii bal'aa bannee what is religion what is history of religion jennee hayyuu siyaasa hayyuu seenaa amantii iskoolaarota faranjiillee dhifinna dhugaa himuudhaaf faranjii professora history of religion barachuu qabna mana kana keessatti history of religion akkamitti islaamummaa fi leencoo walitti hidha jennaani waan adii paaltookirra haasa'amu namoonni hedduun kanarratti mari'ataa oolu leencootu islaamummaa balleessaaf deema jettanii haasa'aa ooltu namoonni sun dhiirummaadhaan wanti sun waan rabbii yoo ta'e yoo rabbiif falmitu taatan namni rabbiif falmu waan dhoksu hin qabu maaliif jennaan sanumaan jannatatti hin argataa dhufee haasa'uu qaba sana dhoksuun namoonni waan kana dalaganu karaa rabbii irra akka hin jirre baranii dhokataa jiru jechuudha kanaafuu jara keenyaa waan dalagnu fuulduratti dalagnu amantiif siyaasaan yoo wal makate shorbaansaa namaaf hin dhugamu nama rakkisa waliin hin deemu waliin simatu kun immoo dhoksuun hanga yoomitti hanga badnutti adeemnu hanga oromoon badutti hanga dhaloonni waliin lagate waliin nyaachuu dhide ganda gandatti murna murnatti jiraata ammallee hogguu jiraatu kun ganda baluu jedha hogguu qubatullee biyya faranjii keessatti kun hin jiru jechuun gimal sarqoo agombisoo jedha amaarri gaala hatanii gugguufuu gaalli waan dhokatu miti even in London yes even in Bolton yes even in gandaan ciisaan jiru asi namni qubannoodhaan nama ganda isaa barbaadee miti kan inni dhaqee qubatu kun waan dhoksaniidha paaltookii irraa namumti paaltookii leencoo abaaruuf baafate hin jiru namni ganda tokko duwwaan kanumti sagantaa godhatanii leencoo abaaruuf paaltookii banatan hin jirani jiru hin jirani jiruun keenya dhaggeeffadhu yaa obboleessa kiyyaani ammeenyaaf hin himu wanti kun eessaan nu ga'a wanti kun eessaan oromoo ga'a qabsoo nutu fide jaarraatu fide waaqootu fide leencootu fide kun foon lafa jirtuuf allaattiin samii irratti wal lolti jedhan kun yeroo hedduu sabboontummaa oromoo namni akka birriitti ilaala akka qarshiitti ilaalaan saamicha mana hidhaa keessatti Tigreetti yogguu namni galu ni gammada namni gariin maaliif jennaan yogguu gadi ba'u isa duwwaatu sabboontummaa himataa yogguu inni sabboontummaa himatu immoo isa duwwaadha kan oromoodhaaf oromiyaa keessa jiraatu kun dognummaadha akka namni Tigreetti galu yookiin immoo akka namni qabsoo oromoo galu oromoo cunqursuun including leencoo illee akka inni
qabsoo Oromoo keessaa qoodan fudhanne yeroo hedduu waan guddaatu godhama jechuudha. Ana irrattis godhameera, namoota biraat irrattis godhameera. Wogguu namni qabsoo bilisummaa Oromoo dhiisu namoota gammadantu jiru, gartuu gammadantu jiru. Maaliif jennaan qabsoo du'uun kan keenya jedhanii qabsootti hafu. Kun namni tokkollee waa tokko argachuuf hin taa'u. Waliin arganna, nus ganda qabna, anis gandan qaba, isinis ganda qabdu. Kanaafuu namni ganda namaa dhaqee nama buqqisu hin jiru. Yoo bilisoomsitanis yoo bilisoomsines wanti maqaa sabaatiin qabsaamuu hundaaf qabsaama. Wanti waan sabaatiin dhufe maqaa sabaatiin dhufe kan sabaati. Kanaaf qabsoo kan leencooti kan leencoo miti, kan jaarraati kan jaarraa miti, kan waaqooti kan waaqoo miti. Qabsoon kan ummata qabsaa'uuti, kan abbaa qabsaa'eeti. Qabsoon mana nama yaamanii kottaa qabsaa'anis hin jiru. Yogguu qabsaa'u namni qabsaa'e nama siyaasaati, ajandaa qaba, motiveeshinii qaba, beekumsa qaba, sagantaa sanaan deema jechuudha. Namni gandaa isin ijoollee ni haftanii yogguu nu qabsoof ni haftaniiti kottaa jedhee nama yaamu hin jiru. Gadi ba'ee qabsaa'uu qaba namni fedhu akka adda bilisummaa Oromootti, fekka adda dimokiraatummaa Oromootti. Garuu as irratti waan inni sila dhiisuu dubbachuun barbaanne tokkoniyyuu dubbadha amma. Believe it or not, like it or not, at the present circumstance, the only independent political organization is ODF. Na cunqursitan kanatti. The only independent. Kan alagaan biraa fedhu Amaara ta'u, fedhu Tigray ta'u, fedhu Eertiraa ta'u, fedhu Keeniyaa ta'u, fedhu Sudaan ta'u kan harka keessaa hin qabne ODF duwwaadha. Kan biraa alagaadhaan geggeeffama. Kanaaf kuni waan ifatti mul'atudha. Waan ifatti mul'atudha. Dhaabni siyaasaa yeroo ammaa maqaa Oromootiin deemu keessa the only independent in which there is no foreign hand and foreign interest. There is no foreign hand. There is no foreign interest in ODF. ODF is organized by the Oromos for the Oromos. Namni ODF ajaju hin jiru. Namoonni qawwee qabaatan they should fight for their independence. First let them just be free on their own. Kanaaf obboleeyyan qabsoo hin qabsaa'inaan jenneen. Qabsoo qabsoofnu kuni walirratti ta'uu hin qabu. Ololli dhugaan qabnee diiggaa malee wanti inni fidu gaariin hin jiru. Utuu ganda keenyaaf lollu ganda sana hudhabnuuf teenya. Ganda sanaaf jennu ganda sana hudhabuuf teenya. Akka warri mootummaa irra jiran minority itti deebisneen itti deebisaa jiru. Kanaaf sheeka keenyan tuqina jettan sheeka keessan yogguu namni hiriira nagaa ba'uun ijaan argee hime sheekaliyyaan cubbuu irran keenyi. Sheekaliyyiin nama of danda'anuudha dhiyaatanii haasa'uu ni danda'u. Kanaaf maaliif hiriira nagaa nutti baatan jennee gaafachuu ni dandeenya. Uummanni Oromoo gaafachuu ni danda'a. Isaanuu maqaa Oromootiin Naayiroobii turani, maqaa Oromootiin biyya faranjii dhufani, maal himatanii dhufani. Kanaaf ani akka nama tokkootti hin tuqe. Ammas irra deebeenaasaa Oromoon yookiin Islaamni an kan sobu kana erguma dargiin kufeen argeeuu hin beeku. Ganda keenyatti Islaamni sobu waan kan hin beeku. Kiristaanni dhugaa qabus hin sobu, waaqeffataanis hin sobu. Kanaaf waa hunda waliin dhabuu mannaa hanguma arganne illee argannu mee qilleensa irratti waan lafarra jirutti waliin lollu wala hobsinuudha. Ergaan koo gaafiin tokko tokko akkan isitti mee yeroo hedduu ni gaafatamaa namni gaafii gaafachuu malee deebiin dhaggeeffatu of tulummaan ni jira. Of tulummaan kun immoo yeroo hedduu
baay'inaan dhufti. The influence of the numbers. Baay'inniif dhugaan yeroo jara keenyaa waliin mali. Namni tokko dhugaataa baatee nama dhibba ni qaanessa. Baay'inni diiyaaspooraa keessa rakkoo baalaansii fidee jira. Namnuu ganda isaa ijaarratee nama irratti bobbaasa. Kan ganda hin qabne jiraachuu hin danda'u. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti kanumatu iyyuu nama jira. Kanaaf wanti kun still it is portraying us as a primitive. Haalaan hawaasa boodatti hafaa fakkeessee nu dhiyeesse addunyaa irratti. Faranjiin hogguu nutti himnu maal jetti? You don't get organized. Shall we take care of your battle? Lola isin yollaa jedhu faranjoonni. Yes, we do agree with you. Yes, dhugaa qabdu. Garuu hin loltanu maal goona jedhu. Kanaaf anaan falmuun Oromoon diiyaaspooraa amantiidhaan addan baanee gandaan hin ciisu. Amantiidhaan addan baanee gandaan hin ciisu, gandummaan hin jiruun kuni irran deebi'a gaala hatanii gugguufuudha. Hin mul'ata fagootti. Kanaaf dhugaan falmuun hin danda'amu. Dhugaa falmuu kana kaa'anii dhugaa haasa'uudhaaf this is akkan sila siniin jedhe whenever lies are repeated they would become truth kan jedhu fascist propaganda. This does not hold true. Haala amma jiru keessatti. Kanaaf gaafii hin deebiin yoo jiraate nin deebisa booda amma asirratti nabbadha sagalee una dhukkubee jiraan galatooma. Halo, amma jira. Maayikii qabachuun dadhabe. Galatoomi Jamal hedduu galatoomi. Amma jira. Okay. Baay'ee si dadhabsiisne amma gaa suuta gaggeessina. Jara keenya gaaffiin heddummeessina. In dheeressee jettu gaaffii baay'istanii bara. Tokko duwwaa gabaabsaatii gaafadhaa jennaan hundi keessanuu lamafaa sadiifaa gaafattanii bara. Sanatu rakkoo fide. Kanaaf inni immoo yoo isin lamaaf sadii gaafattan san hunda deebisuu qaban dheeratti dubbiin. Kanaaf tokko isiniin jechaa ture. Amma ni gaha natti fakkaata yoo goones only one round dirree tokkoo fi coexistence jirta. Gaha haa ga'u dirree fi coexistence nu gahaa yoo jettan isa gaggeessina jechaadha. Sinsila waan turaa isiniin jedheef. Two people anis namoo lama duwwaadha. Coexistence fi dirreetu gaafachaa ture. Warra kaan viivaati gaafatteetta sigaa. Viivaan gaafatteet sila wanni argatteetta. Viivaati sigaa sila carraa argatteetta. Lamuma duwwaa dirree fi coexistence jirta. Coexistence jirta. Akka xiqqoo boqotu yaada lamaan tokko qixxa lamaan galchame. Amma waan dadhabeef yaada lamaan tokko qixxa lamaan galchineetu gaaffii lama. Akkasin wayyu. Jamal yaada lama geeffatta. Yaada lama qixxa lamaan galchina akka hammasitti xiqqoo boqotta. Isa booda gaaffii lama the end gaaffii lama fudhanneetu isa booda si gaggeessina jechaadha. Akkas wayyu tokko naa kennime. Yoo yaada lama qixxa lamaatti dhaggeeffachuu hin danda'a jette yeroo qabaatte kanaachi gaaffii lamaan sana kana goona. Kanaaf egaa amma nama yaada qaba nama jedhu nama lamaaf hin kennaa jechuudha. Mul'ata gaaffiin isinitti me'een gidda bara. Gaaffii namoonni warri gaafataman warri siyaasaa kun keessaa selektiivisi deebisu bara. Wooma deebisan fudhaati waan hin deebine akka hin deebinetti bira kutaa. Deebisuu dhiisuun matumtisaa deebiidhaa isiniin jedhee waan jireef dabalata tokko hambisa dabalata qabda. Dabalata keetti kenni gabaabsiiti. Tiyya
tiyya 1 2 3 yaada qabda dubartiif first ladies first jenna nama tokko warra gubbaa jiranirraa qoy Azule okay warra gubbaa jiranirraa Azule nama sadan kana Hambisaa Solee itti dabalata kee gabaabsii kenni tiyyee yaada kee gabaabsii kenni Azulee yaada kee gabaabsii kenni isa booda gaaffii lamaan dirree fi coexistence irraa fudhanne gaaffii sana deebisee gaggeessina jechaadha akkas goona okay Hambisaa tiyyee fi Azulee walitti dhaansaa qabadha walabu no chance hin qabdu nama lama duwwaa fi gaaffiin gajjallaa jira harkike wal gaafanne yoo barbaadde gaa booda walumatti asuma hambisaanis as jira bara hambisaanis as jira kaanis as jira namus warri walumaa deebisuu dandeenya innis immoo boruu feetu borus deebi'uu waan dandamuuf boruufaa gaafatta boruufaa sa'a 24 waan jedhameef boqotee boruu gaaffiif kanafeef nu deebi'uu danda'a hambisa maayikii qabadhu tiyyetti aanii azuuletti aanii akkas goonu abbaaji faraantee minim chaansellee ibdu ደግሞ ላንተ ቻንስ ትሰጥ እንደ ለኦፒዲኦ ደግሞ ምን ቻንስ ይሰጣል አሁን ማይክ ፍሪ አምቢሳ ቀበድ ኦኬ ቃጥራኑ ፍጥ ጀረከኛ ዱ አስረተኛ ድሬ ጅርታ ድሬ ፊን ያደ ገርቴ ኦቦ ጀማል ዱበት ተኮረቱ ቀጨልቼ ደበረ ተኮ ደበሉ በርባ ድሬ wanni obbo Jamaal jechuu barbaade tokkotu jira waa'ee ijoollee leencoola taadhaa laalchisee ijoollee leencoolatti duulanii isa jiru tokkoffaa ijoollee leencoola taadhaa gaafa ati beektu san osoo hin taane baroota gartee baqattoonni 96 booda dhufe abbaa isaanii arrabsurraa kan ka'e uummata Oromoo keessaa qooda fudhachuurraa of lagatanii turan jechuudha. Ijoolleen isaatu abbaa ofittuu aara qabu namni kun maa gadi hin teenye isa jiru mee jara keenya rakkoo faamilillee fidde beekadhullaa dubbiin inni jaarsi tuquu barbaade dubbii keessi siidha achi fagooti ilmaan isaa bobbaagala dhaban abbaa isaanii dhabanii haati isaanii irraa hidhamtee abbaan isaanii qabsoo tanaaf ala bahee abbuma isaanii kana arrabsaa ooluunu ijoollee tana arrabsuudha abbaan isaanii qabsoo tanaa jecha isaan facaasee biraa deemee haati irraa hidhamtee abbaa fi haadha maleeyyii ta'anii guddatanii sanboodallee arrafamaa dhufuu kanarraa kan Dr. Jamaal akka gaariitti keessa bal'isee deemullee hin barbaanne ijoolleen isallee hin hafne isa jiru. Ijoollee isaa tanaa as gara galee ilaaluu hin dandeenye. Haga aduu guyyaa arraan tanatti jechuudha. Rakkina kanarraa kan ka'e. Isa kuni waan faamiliiti. Keessa deemuun nu ulfaata inni wanni dubbii tana reefu ati goggaa gartee ijoollee isaa namni ittiin duullee jettu sani duulaa miti dubbiin jiru amma yoo maqaa abbaa kiyyaatiin na tuqaa oolanii gadduudha dubbiin akkasii jirti amma goobanaa jaaceedhaa ijoolleen isaa jajjabduu ta'uu mala waan goobanaa jaaceetiin arrafaman bu'aa uummata Oromootiif fiduu hin danda'an ni fagaatan ni hadhaawan amaaraawanii jiraachuu hin danda'an Oromootti maxxananii jiraachuu hin danda'an so carraan akkasii sun mudachuu ni jirti jechuudha ijoollee tana carraan akkasii sun mudachuu santu ture isa saniin dabalata itti godhuu barbaade haasaa dheerallee hin feene abbaa isaanii jiraatee seenaa inni dalageen ittiin boonne du'ee akka gartee baharuu kumsatti Oromoon faarfaftee hin jiraanne so ilmaan bakka keessan buusi ilaaliititi yoggaa haadhaa fi abbaan isaa arrafamaa jiraatu eenyu taanaan ni fudhata ijoolleen tun amma seentee hoggaa leencoo akkasii akkanaa jaanii arrabsan abbaa ofii kana namni ni fudhata saba kana keessa deebi'ee waa hojjechuu fi waa dalaguu fi uummata kanarraa qooda fudhachuu ni danda'a maratee galaa jechuudha beeyta hurriyaa faa beeytaati kanaadaa keessa waliin turte dhugaa jirturraa dubbatte hurriyaan gaafa hawusoo kanaadaa keessa turtellee hagam takka gaafa Oromoon kabajaaf jaalala qabdu keessa bobbaatutti amma hagas takka argitaa nama kana bakka sanitti isa jiru isa saniin itti si dabaluu barbaade dhugaan hayni jiru kana ilmaan isaa dhiisiiti nuti Oromoonni biraatu ni mufanna ni aarra siboo namni nama Oromootiif dalage kun yoo akkatti xiqqaataa dhufe yoo akkatti arrafamaa dhufe isa qofa osoo hin ta'in fakkeenya birallee fudhachuu hedduu dandeenya saba kanaa hojjechuun cubbuudha saba kanaaf hidhamuun arrabaa saba kanaaf hojjechuun rakkoodha isa juutti nu geessa
sanirraa kan ijoolleen isalleen arrafamtee jiru abbaan arrafamee jechuun ijoolleen arrafamtee jechuudha. Shakkii takka illee hin jiraatu dabalanni kiyya asuma irratti gahaa ta'uu qaba maaliif dubbii hoggaan haasawe keessa naa babal'attii naa dhufti gabaabsuuf hin yaala uummanni hedduu namnis gaafii fi yaada adda addaa qaba. So dirree tiyya gaafii tan ta'e itti fufi wanniin ani jechuu bakkan itti si ibsuu barbaade bakka ati jettu illee sirri ijoolleen tuni kabajaan jaalalaan nu jidduu jiraachuu turte lakki wanni sun amma hin jirtu amma bakka tana hin jirtu jechuudha. Abbaa fi isaan jidduu jiraachuu rabbi haa beeku maaliif rakkina keessa jirti ijoolleen tun. Tan akka gaariitti hubachuun nurra jiraata sanuma jechuuf fedhe Dr. Jamaalii Maayikii Firii. Hayyee maayikiin kiyya sagalee tiyya dhageessanii sagaleen tiyya jirti hayyee galatooma ani yaadumaan qaba gaaffiin Jamaal gaafa dhulleen ta'inni ta'in ani beene ta'inni naa himu jirtu Jamaal wal beena fiizikaalii wal beena har'aaniti 90 takka irra haase ila hanga biyya alaa baanu kanatti jechuudha. Waan takka waaniin Jamaaliin ji'u jira abba fedhee wal godhe abba fedhee wal dhiise mana hidhaa keessa akkana wal godhan akkas wal godhan tuni sirraa illee fakkaattu tana waan ijoolleen xixiqqishuun sila haasoytu maayikii qabatteellee waan akkana gisee eenyu ammas immoo jara keenya eenyu Dabratsiyoon kan ta'e diimaarraa kaasaa maal natu kenneefi tiyye yaada ishee mormuu dandeessi arrabsaan jirtu bara arrabsuun qabdu atis gadi xiqqeessuu dhiisii tiyye sirraan eegamu ijoollee maalii dhiisiiti yaaduma mormi yaada kee kanan fudhuu yaadni kee kun naan liqimsamuu kana dhiisii jedhi malee ijoollee xiqqoo maalii akroobaatii akkasii dhiisa yaaduma irraa kennadhu yaada kee kennadhu gadi wal xiqqeessuun homa eessa nuun geessu ishee akkasii dhiisa yaada isaa garuu mormuu dandeessa asitti yaadni kee kun naan liqimsamne sirraan fudhu sirraan bitadhu yaadni kee kun gaarii miti kan jedhu yaada kee fixadhu azuulee atis akkasuma kabajaan waliin mari'anna naamusaan yoo mormitanis naamusaan mariinis naamusaan wal xiqqeessu miti suni moohamuudha bara matumti namni nama xiqqeessu yaadu matumti isaa moohameera yaadan qabu jechaadha waada yaadan qabneef gara biraatiin deema yaadaan wal duraa dhaabbannu akkasitti godha tiyyee yaada kee fixadhu galatoon hayyee Gireet Oromiyaa galatoomii eenyu kanumaan diimaa fi wanta nama reebu kun hayyee ani yaadaan kanachuu jira bara waan inni jechuu jiru yaadumaan jechuu jira inni nama doktoraa takka akka ijoollee gadi bu'ee waan ijoollee hin haasoyne nama 100 meeqa gubbayyoo haasoye ani nin qaanfadhe way maali maayikirraa nama darbaa ooltan magane nin jira mana dhageessanii mee takka jaa way ajaa'iba rabbiiti takka barreessaame hayyee galatooma jaranan jarjarina dirree lolaan jirtani namuu maayikii qabattanii mana keessanii haasoytanii kannachuu jirru yaada mee nin deebi'a qabadhaa maayikii kana ittiin deebi'a Ayyee assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh daga maame tokko akkam ooltan oromoo ooltanii bultanii nagaa jirtu yoo dhagame takka min akkasi baga nagaa hin jiraattan akkam jirtan fayyaa qabdanii hundi keessanuu marri keessanuu baga nagaa hin jiraattan Dr. Jamaal baga nagaa hin jiraatte akkam fayyaa naguma baga nagaa hin jiraattanii jarana wal eeggachaa deemulleen gaarii wal sobulleen hin barbaachisu dhugama walitti himu waa wal gaafin mal wal gaafachu oromoon argitee har'a bilisoomaa jirtullee jirtu gabrummaan dheertuun nu dura jira haga nu afaan tokko taanutti wal jajulleen baay'ee mishaa miti garuu dhugaamma walitti himuun baay'ee barbaachisa baay'ee maaliif
yoo har'a namni asirra taa'u kuni waa dhaga'uu fi waa hubatuu fi jechuu barbaadeeti gaafiin an qabu gaafii kiyyatti yoo darbe gandaan deemuun guriin uumaan hin gahu Dr. Jamaal guriin uumaan hin gahu sun dhugaa namni gandaan bilisoomillee hin jiru ka gandaan bilisoomuuf deemullee hin jiru Oromoon gandaan bilisoomtullee hin jirtu garuu gaafii asirratti argitee akkas nuun jechi kee bareeda jecha keetii jechi kee bareeda kun waan uummanni Oromollee beeku jechuudha namoonni gandaan gandummaa kana gaffidee ummata Oromoo keessa facaasan eenyu asi bakkiteen dubbiin jirtu namoonni argitee amma leencoo lataa namni yoo dura dhaabbatellee gandaani miti amantiini miti namni isa dura ka dhaabbatu akka ani hubadhutti jechuu barbaadete akka ani hubadhutti wallaggummaa fi yookaan argitee achi dhalatee fi miti akka ani akka mataa kiyyaatitti akka yaadutti gocha dalagamee fi yookaan hubannoo akka hamatti argitee inni dubbatamee namni isarraa dhaga'eerra sanirraa gandummaa yoo jiraachuu baatte sirrii gandummaan hin jiraatiin otoo jiraachuu baatte baay'ee bareeda argitee gaafa mee waan biraa keessatti homuun jiraatiin gaafa argitee waa maraa keessatti namni waa hin balleessa waa hin tolchan nama waa hojjetu waa tolcha sun waan dhugaati waan argitee ati jettee dhugaatiin jedhu jechuu qofa osoo hin ta'in waan namni marruu beeku namuma waa dalagutu waa balleessa garuu gaafa argitee uummanni Oromoo miliyoona ni dhamee mana hidhaa keessa jiru tokkocha callaa baafatee deemuun suni gandummaa moo gandummaa miti nu hundi kennaa namoota yoo sanirraa jiru nama haga siyaasa dhalatee miti jechuu barbaadeeti quba kana argitee tokkocha yoo namatti qaban afur gara abbaas deebi'aa jetti Oromoon beeytani kanaafuu argitee dogoggorri jira hin jira dalagamee jira hin jira rakkoon akkasii argamee jira hin jira yoo dhugaa walitti wanni guddaan gad dhufu tokko illee hin jiru abbaan argitee paartii nama tokkoo miti nama shanii mi nama jaha mi tokkochi adda dhaabbatee an Oromoo bilisoomsa jedhee yoo hojjete akkuma reefati jette faranjiin uummata Oromootiif dhaabbannaan yoo nuti gabrummaa keessa waan jirruuf bilisummaa ta'e nafi nawwina namni waan san argamsiisu jiraannaan bifa kamiinuu haa ta'u garuu akka argitee nama tokkootitti waan fedhe dalaguu hin danda'a waan fedhe waan godhuu hin danda'a ammallee argitee ani gandaani miti gandatti dhamanuu ani leencoon ganda tokkoo miti diima nagootiin ganda tokkoo miti kana jechuun situ gandaan deema miti yoo akka ati jettu taate dubbiin akkanallee si fakkeessiti nu hundi kennaa beeki ka namni kun lafarratti wal beeka wal bira hin jiru malee haga tokko rakkoo kana irraa mudateetuma dabre wanni dalagamaa jiru eega walitti amannee Oromummaan takka gabroomne kana nun barbaachisu itituun kenna kana nun qaba waliin jechuu qabna malee quba ganda tokkotti qabne yoo akeene nullee afur nutti as deebi'an tana jechuu barbaadeeti argitee jecha kee jechi siyaasatiif kana jira akka namaatitti immoo baga jiraatee baga achillee baatee nama sirritti wal beeynu ani jechuu barbaadeeti kanaafuu argitee wanni uummata Oromootiif taya akka ammatire jettu diinni keessa hin jirre ka amaarrillee ittiin hidhatiin ka Tigrelleen ittiin hidhatii yoo nun jette isaa Efreem eenyuun saahiba ta'aa ture Tigreen eenyuun walitti araarsaa ture 91 irraa eenyuun eddoo jira shanee eddoo jira moo IPLO eddoo jira moo jijjiirama dheengadda argame eddoo ture haasayaa ture osoo beeynuu huura wajjiin jenne diina wal saaxilan baafnuu jenne ofii ol baasaa jirraa jechuudha himmoo yoo dhugaa walitti himni namni walii sattara malee yoo namni tokkoma argitee boksiin hafuufe kunillee waan taa'u miti jechuu barbaadeeti kanaafuu isin warri argitee beekumsa qabdan dhugaadha namni baratee nama laafa miti warri barate kun argitee waan asirratti haasa'amuu qabuu fi waan asirratti haasa'amuu hin qabne dura argitanii addaan laaltanii dubbachuu qabdan malee awwaatuun kijibda akkanaaf yoo siin jedhe kabajaa kiyyallee mi keetillee mi ka ummata kanaatillee miti as keessa diina jira akkuma reef jette san sirrii kanaafu dhugaa dubbachuudhaaf argitee namni gandummaa gaffitellee ummata har'a jedhaniin kanaa miti surrii walitti himuu qabna lubbuun tama kalee argitee kun nu biraa du'ee kun biraa abbaa fedhe biraa du'ee kun mana hiraatitti saabatee har'allee uummanni dhumaa jiru kaala beekuun akkuma ati jette amma achi abbaa qabsoo sanuu ta'uun isaa gabaaba wanni inni qabsaa'uun illee uuma xiqqishu dhugaa walitti himaati leenco waan fedhe haa balleessu akka leencooti diimallee waan fedhe haa balleessu argitee waan fedhe haa balleessu ka amma jirullee waa balleessaatuma jira yookaan hin tolcha waan namni waan hojjetu ka argitee kanaa miti ka mootummaa qabaatee biyya harkatti qabatee waa hedduu balleessaa deema kana ka argitee ofiifuu baqataa kanneen dhiisati kanaafuu argitee maatimmaan nama tokkoo callaan rakkatee maatimmaan nama tokkoo rakkatee miti meeqa qabtu maatiin tokko dhabama ta'ee duniyaa tanarraa argitee fiixa warra sanii kan dubbifamne jira kanallee nutti hin faarsinaa nama jaalannuuf jecha jechuudha kunumtu mataan isaa ilaalcha gandummaa qaba kanallee jalaa baya
oromummaa akkuma reebati jette namni quba namatti baasee ganda keenya qabalee keessaa akka waraana dargii kootaa gandaatiin nama baase tokko hin jiru jechuudha. Abbaan argitee hageessatti dhagamteen gabbaye. Addi bilisummaa Oromoo gaafa kana eegale wanni kanallee nu faarsisuuf hin jiru. Yoo ka dubbatamu taate addi bilisummaa Oromoo dhiiga Oromoo keessatti lola wallootii fi lola argitee aanolee fi calanqootirraa eegale malee warri achi asii seenaa sanii yaadannoo sanii ka'e malee kasan duraan jiru. Kasanii asillee nu uume tokko illee hin jiru dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu itti dabalamuun jira. Har'aan tanaa dabalamaa jira. Ka 99 as 91 as dhalatee itti dabalamaa jira. Kun waan dhugaati hawwaasummaa miti. Qabsaa'onni kaleessa qabsaa'anis haga isiniin ba'uttuuyyu wallaalaa dammaysuufi malee wallaalaa dura dhaabbachuufi miti. Eega isin beektan nama akka keessanii horachuufi malee itti deebitanii quba itti qabanii arrabsuu miti jechuu barbaadeeti. Qabsaa'onni ka qabsaa'aniif kanaafi bakki teessan lamaan gaafiin xiyyaachii jechuu bakka san. Eenyu namni gandummaa eegale laayinii kana lamaan jechuu barbaadetti galatooma maayikiin keessanii irraa bu'a. Irraa bu'ee baga nagaan jiraatte moo akka nama tokkootitti nama si beeku ammallee jiraadhuun siin jedha garuu dubbii yoo nu dubbattan doktora ta'uu wajjin nama seenaa hagana mudate keessa dabruu wajjin dubbii eeggadha ta ummata keenya qaanfachiituuf ta ummata keenya addaan diidu fedhii mataa keenyatiif yookaan paartii irra itti jirru bakkaan keenya jechuuf wanni bakka gahaan jiru beek yoo tokkummaan argame malee. Kabajan nu iddootti haa jiraatu jechuu barbaadee maayikiin keessanii galatooma agiriin Oromiyaa galatoomiyatillee warra adminoota maayikiin firii. Azuulee galatoomiyatis hedduu ulfaadhu amma gaaffii goote yaada kennatasee gaaffii kee gaayoo Jamaal Ageera ta'e itti sii dabala booda. Gaaffii nama lama duwwaa dirree fi coexistence kan waadaa sinii gale sin duwwaa gaaffii tokko gaafattu isa booda Jamaal yaada isaa kenne kanarra akkasitti xumurraa jechuudha. Yoo barbaachisaa ta'e Dr. Jamaalis yoo fedha qabaate yookiin yeroo nuu kenne boru itti deebi'uun danda'ama. Ammoo jara keenya mariin akkasii waggar malee hoot waan ta'eef ol danda'uudha. Argitanii keessumaanis waan hunda akka mala'aa kaattaasaa miti akka namaatti taasaa dogoggora gochuu ni danda'a. Iddoo tokkotti isiniin gammachiisu akkasitti ilaala. Warri immoo gaaffii yaada kennanis akkasuma hoot ta'anii waa tokko waan jiruuf adiminoonnis xiqqoo garaa bal'achuu qabnaa jechuu barbaadeen. Adiminoonnis maalumaaf xiqqoo aaruu maaliif namni akkas jedha yoo jenne mariin taatu akkas goona kanaatichi dirreef coexistence jirta coexistence mul'atu sochootu jirta coexistence atin jirtoo ta'e nam tokko biraaf hin kenna dirreen itti aantee qabatta. Coexistence jirtu okay injiru jechaadha. Coexistence injiru marsimoo jirta viivaan sila gaafatteetta marsimoo jirta marsimoo dirreen hin fudhatti marsimoo jirtu okay eeblaan gaafatteetta ambaasaadder tuuttoo jirta ambaasaadder tuuttoo nam lama gochuun barbaade ambaasaadder jirta hin jirtu jiruun gaafateera walaabuu jirta amma walaabuu sila gaaffii jechaa turte walaabuu jirta okay dirree fi walaabuu walitti aansaatii gaaffii keessan tokko gaafadha boodatti fufnaa jechaadha dirree gaafadhu walaabuutti aanta. Yaaboniin jarjara dalagaa irraa beetiin karaa manaa deema gaaffii gaafadheetiin deemuu barbaada maaliif nu quuqee jirti sagaleen tiyeen jirti Oromoo na dhageessanii na dhageessu dhiiroo hayyee gaaffiin tiyyaa hedduu gabaabduudha akkasitti dheertuudhaa miti xiqqishoo takka yoo dandeenyaaf deebisa waanuma inni Dr. Jamaal reefu dubbate irraa hin isa gaafadha sooressa jaarraa abbaa gadaatti ilmaanuma Harargeetu duulee jedhe ilmaan Harargeedhaa ajaja eenyu kennaadhaa ture duulli sana akka godhamu ajaja eenyudhaa kennaadhaa ture takkittii tana naa haa deebisu gabaabduudhaan gaaffiin tiyya ilmaan Harargeedhaa yoo sooressatti duulan ajajni eessaahi kennamaadhaa ture eenyuutu ajaja kennaadhaa ture
kana gaafiin kiyya naa deebisi doktora keenya galatoomi tanuma wanti gaafiin tiyya Great Oromiyaan hedduu naa galatoomi galatooma Oromootii niin jarjaraa tanaafiin wanna jee maayikiin keessanii gaafiin tiyya naa deebuu qabdi maayikii fudhaa. Okay. Ani walaabuuze Oromiyaanin jedhama. Dhiifama Great Oromiyaa galatoomi carraa kana naa kennuuf dhaga'ama garuu nin dhaga'ama dhiifama naa godha. Hayyee galatooma. Actually sagantaa kana dhaggeeffachuuf qophaa'ee odoon eeguu waa tokko na qunnamee kanaafuu dhaggeeffachuu hin dandeenye ibsa Dr. Jamal kennan. Haa ta'u malee waa'een yeroo darbe kaase tokkorraa gaafii gaafadhuun qaba. Gaafatamuu danda'a kanaan durallee garuu hin dhageenye irrallee darbuu danda'a Dr. Jamal yoo gaafii kana kanaan dura deebisanii turan. Gaafiin kan biraan gaafadhu immoo amma waan dubbatame tokkotu jira sanniin gaafadha. Gaafiin kiyya Dr. Jamal waa'ee waraana Oromoo ilaalchisee waan kanaan dura jettan irraa hin gaafadha. Waan kana dura jettan irraa hin gaafadha. Kunillee maali? Waraanni Oromoo sodaataadha. Hudduu keessa dhayamaa yookaan miila keessa dhayamaa jettani sodaataadha loluu hin danda'u. Waan kana kanaan durallee bara dheengaddaa dubbattanii turtan. Isin natti fakkaate nama biraa ta'uu danda'a. Isin natti fakkaate nama biraallee ta'uu danda'a. Yeroo sanillee kaaseen ture. Ani garuu akkan ani beekutti ani waraanallee hin turre garuu naannoo san keessa waan hin tureef yeroo sanitti odoo waraanni adda bilisummaa Oromoo kaampii hin seenin dura waraanni adda bilisummaa Oromoo sodaataa hin turre. Dheengadda dubbadheen ture. Walanciiti naa Adaamaa cinaadha hanga Bisidiimoositti lolee wayyaanee cinqaa kan ture. Yeroo san sodaataa waan ture natti fakkaatu. Sodaataa waan ture natti fakkaatu. Namni hedduun as keessa turtan kan umriin keessan 35 ol ta'e. Dhiifama naa godhaa oduu irratti oduu biyya keessatti yeroo san ibsamurraa dhagaawwatanii mirkaneeffachuu hin dandeessu dubbatamaa ture. Dr. Jamal yoo waraanni adda bilisummaa Oromoo kan immoo waraanni Oromoo sodaataadha hudduu keessa dhaama jettani maalirraa akka kaatan hin beeku. Saniin ala yeroo sanitti waraanni Oromoo kun qawwee qaba. Kun qawwee hin qabu. Qawwee odoon qabin kan qawwee wajjin bobba'uu danda'a. Yookaan immoo kan qawwee waliin bobba'ee immoo dheeffuu danda'a. Yoo dheeffu san dhaamuu danda'a. Odoo qawwee hin qabaatin qawwee jalaa dheeffuunuu waan tokko waraanni Oromoo sodaataadha jechuun keessan maalirraa burqe yoo haala yeroo san jiru anaalaayizii gootan. Kanaan ala immoo beektaa waraanni adda bilisummaa Oromoo kaampiitti erga galee booda waan ta'e nu hunduu hin beekna. Addi bilisummaa Oromoo kaampiitti erga galee booda warri TPLF warri wayyaanee bakka hunda bobba'anii qabatanii waraana adda bilisummaa Oromoo akka marsaniin beekama. Dheengaddallee dubbadheen ture kuni matsaafa Tasfaayee Gabra'aab irratti lafa kaawwamee ture. Ifatti lafa kaawwamee ture Dr. Jamal. Gaafa waraanni adda bilisummaa Oromoo kaampiidhaa ba'u karaan waraanni itti ba'uu danda'u hundi kan qabamee cufame ta'uu odoo beekamu. Yoo dubbatan beektaa dheengadda hedduu kan nama gaddisiisu waraanni cimaan yookaan jagni marsaa keessaa ba'ee bakka itti marame keessaa ba'ee maruu qaba yoo jettan hedduu nama gaddisiisa. Silaa odoo sirrii ta'e sun dogoggora turte
ture jettanii dubbattan malee akkana jechuun hedduu kan nama gaddisuu. Mee waan kana irratti ibsa naa kenna. Kan biraa moo waa'ee mana hidhaan isin gaafadha dhiifama. Abbaa Oromiyaa as keessatti amma wal mormaa turre. Mana hidhaa jechuun jarana bakka itti dhiiraaf dubartiin wal loluu miti. Mana hidhaa jechuun bakka itti deetingi itti adeemsifamuu miti yoo mana hidhaa beektan ta'e. Manni hidhaa mana hidhaati. Dhiiraa fi dubartiin walitti hin dhufu. Warqituu dhiifamaa yaa maayikii kee sirreessi. Walitti hin dhufu. Yoo akkana yoo karaa wal darban yookaan mana hakimii yoo deeman yookaan nagaa akkana harkaan waliin baasan sanii achi yoo walitti dhufan yoo deetii godhuu danda'an yoo wal fuudhuu danda'an. Dhiifama naa godhi Dr. Jamaal wayyaaneen nama hamaa miti warra wayyaaneen hamtuu miti jechaa jirtan. Yookaan immoo yoo hamtuu ta'an isinitti gargaaramaa jiran. Ati maqaa keetiin yookaan immoo namoota isin jettan san hundatti gargaaramanii isin walirratti bobbaasanii advaanteejii isinii kennanii wal isin lolchiisaa turan malee akka isin jettan kana dubbiin miti. Akkas miti. Manni hidhaa mana hidhaati. Niitii fuudhuu dhiisiitii. Ajaa'iba beektaa yeroo tokko tokko waan namni dubbatu waan nama gaddisiisu niitii fuudhuu deetii gochuu dhiisiiti dhiiraaf dubartiin walitti dhufu. If mana hidhaa yoo ta'e maaliif mana hidhaa ta'e garuu wayyaaneen yoo achi keessatti deeting isinii eeyyamte wayyaaneen gaariidha jechuu keessan. Garuu waan immoo sannatti fakkaatu wayyaaneen gaarii taatee deetiin wal fuudha isin eeyyamte doon ta'in ka tokko kan irratti bobbaaftee isin basaastee waan isin of keessaa qabdan isin keessaa gadi guuraa turte jechuudha. Akka namaatitti obboleeyyan kiyya namni rakkate namni cinqame namni salphate wanni hin goone hin jiru kuni beekamaadha. Namni yoo rakkate yoo salphate yoo gadi galoo godhan waan hedduu godha. Baratee ta'e hanbarate ta'e hin beekne ta'e beekaa ta'e pirezidaantii ta'e gaafa rakkate nama rakkate beekta waa hedduu godha. Hamminni gaafa immoo san keessaa ba'e waan kanatti gargaaramee nama balaaleffachuu yookaan immoo waan kanatti gargaaramuudha hamminni. Mee obbo Jamaal mana hidhaa keessa hoo jirtan akkamitti fuudhaaf heeruma isinii eeyyaman nuu ibsuu dandeessanii yookaan immoo akkamitti beekta waan fakkaanne tokko dubbatama asirratti nuu ibsuu dandeessanii. Kan biraatti tiddan Gireet Oromiyaa narraa dhaabbadhu nin dubbadha. Kan biraa immoo nin dubbadha. ODF dhaaba bilisa jettan. Of course nullee bilisa odoo ta'e hin gammanna. Asuma beekta Gireet Oromiyaan keeffaan ODF dhaabota biyyoota Awurooppaa biyyoota hedduu nu wajjin jira jedhanii dubbatan. Akkamiin bilisa jettanii dubbattan. Ameerikaan mootummaa Noorweey yookaan eenyu Awurooppaa maali nu wajjin jira jettan. Kana jechuun beektaa mootummoonni isin wajjin jiran hundi objektiiv yookaan kaayoo mataa isaanii qaban kan isin hojjettan barbaadan. Kanaafuu bilisa hojjettan meenuu ibsa mootummaan kun nu biran jiran jechuu keessanii. Kanumaanin gabaabsaa. No, anachin jira. No, Qatar anachin ture dhiifama naa godhi dhugaa rabbi. Kanumaanin gabaabsaa obboleeyyan kiyya. Intellectual warri ofiin jettani yoo waa ibsitani nama isin taajjabutu jira. Waan hin fakkaanne yoo dubbattani intellectualitiin keessaniin xiqqaata. Ayye nimbo Gireet Oromiyaa nimbo ayye galatoma.
Okay, gaaffii jettanii ol baataniitu koomentii keessa seentu. Ambasaaddar Tuutto si darbee bara. Sila si waamee si kadhee ati mana biraatii advookeet gochaa jirta. Olola kanaaf olola deebisaa walitti kiphisaa jettaa jirta. Akka namoota jiboota walitti dhoofuu walitti oofaa jirta. Xiyya dhageenye walitti kiphisaa jarri sinitti gaarreeffachaa jirti. Sin akkamitti callistu sinis deebisuu qabdu yoo sin walitti kiphistan ani taa'ee taniin sin ilaaleen gammadaa. Walitti darbaa yaa warra shanee ciistaniittu gadaaraaraa atiin kun hin raftaa homaa deebisaan jirtu olola gochaan jirtu badi asii qaanaanana waan hin jenne jiru yaada jala keenya gurri iddoo hunda jirti Ambasaaddar Tuutto. Anyway waanuma fe'eefu Jamaal Abbaa Garoo deebi'ii kennita jirtaa Jamaal jirta dhageesseetta miti gaaffii si gaafatan gaaffii 3 moo 4 moo akkas 5 amshur qabxii qabatteetta jirta miti okay gaaffii ka'eef deebisii wama gabaabaa walabuun kan amma jette yoo gaafattan exaggerating godhiinaa jedhan wal fuudhuun jiraa jedhee mana hidhaatti deet gochuun danda'ama wal fuudhuu dandeessu cidha sinii qopheessinaa akkasii kan jedhame akkasnatti hin fakkaanne waanuma fe'eefu Jamaal matumti isaa sirreessu tuqaan qajeelfama qaba tuqaa qajeelfama godhiiti isa booda Jamaal maayikii qabattaa deebiftee dhumarratti achumaanis ergaa qabdus itti dabaltee har'aaf nu gaa'ee jechaadha isa booda kan biraa gubaa'eefaa misaanfaa murteessitu jechaadha tuqaa qabadhu maayikii galatoon. Jio galatoom yoo sintuftunu galatooma Dr. Jamaal isaa galatoom waan tokkootu na dhibeen namni keenya keessa kuteeti xagur sintaqa amaaree joosanii jira. Dr. Jamaal waan qabsoo bilisummaa Oromoo dhibbarraa dhibbatti niin beekaa ana malee namni biraa kamee kun jiruu hin janne jara keenya. Muuxannoo qabu nu wajji hirmaat hirate. Waa hunda haatanii waan isa laallee fi gaafii hin jirre hunda fuutanii nama gaafachaa oolus dhiisa. Waan ifii beektan faa nama gaafattan. Ijoollee baasiitu kana godhe ajajaan eenyu kuni gaafii dhaamee nuutu dhee jaarraa ajajaan namni ajajees hin jiru. Haayoodha ejjannaadha ifloon dhoomu qabdi jenneetuma waanee dhooyine jettu namni dhoosisee hin jiru ifiif kaanee dhooyine. Nuutu badii dalage. Nuti horiidha kan namni waan nu dhoosisaa oolu. Itti namannee karaa san dhooyine badiidha badii teenya nuuf fudhataa jechuudha. Kun amma kamaa duullaa Dr. Jamaal gaafa san achiis hin turre hin beekuusi. Kadhawaa turees nuyi ka wal ajajaa turees numa kadhumees numa victim the victimizer all nuti hundinuu wanni waan kana keessa processan keessatti fudhachuu qabu tun Dr. Jamaaluu laaltuun jaabaran maa Dr. Jamaal keessa godha gaafa san tooratan hunduufne jedhamu tollooyne waa hunda naman gaafatinaati itti dhiisaa waan garii namni ajaabii nama biraan gaafatuuti gaafannuun jaangama kiyyaa galatooma Dr. Jamaal ati waa hunda deebisuuf dirqaman qabdu waan si tolee deebisi asitti hin tolee dhiisi fayyaada. Jamaal maayikii qabadhu si barreessaan jira. Jamaal na dhageessa. Ambasaaddar Finne gaaffii Finne erga Jamaal yaada kennee gaaffii deebisee booda walitti deebina marii walitti deebina. Jamaal maayikii qabadhu gaaffii deebisii akkuma jedhame waan barbaadde irra kuti waan barbaadde deebisii situtti beeka maayik firii qabadhu. Maayikiin qabanne Jamaal ni qabanne qabatteetu irraa buute tokko barreessine qabatteetu irraa buute jirta. Okay deebii qabadhu look godhi
Gaachuu yaa short and intelligent question jedhe garuu maal namni keenya hundi sana gochuu danda'a dandeettii barbaachisaa bara sana dhaga'uus barbaachisaa dubbisuus barbaachisaa dandeettiis barbaachisaa namuu bakka isa nyaatu waan hooqqatuuf xiqqoo rakkisaadha banne itti deebi'i Jamaal Abbaa Garoo maayikii qabadhu. Nagama ammame in nagama tokko yoo nagame halo in nagama good gaarii galatoma tuqa galatoomin jedha yaada kenniteef maajirraan jalqabaa achuma walitti ejjeseeniyyuu eenyutuyyuu hooggana ijoollee Harargeetii fi ajaja kennaa ture kan jedhu ani ajaja waraana adda bilisummaa Oromooti kan kennaa ture garuu yeroo hedduu isa dhugaa yoo haasofne waraanni gaafa mirqaanu lolaa gaafa mirqaanni immoo ni ciisa gaafa mirqaanan akkuma fedhan godhu simple cuqun jedhanii maqaatti baasaniitti bobba'u jaarsatti amma gaafas gaafatamuu qabaa ture walitti hin bobbaanu waa tokko isinitti majara keenyaa utuu namni nama jala gaafii malee yaa'u hin jirre ilmi namaa kun lafarratti waliin lolu wayyaaneedhaaf Eertiraan wal lolu utuu wallaalaan jara jala yaa'u hin jirre kanaaf yeroo hedduu dhibeen addunyaa kanaa namni waan hin beeknetti bobba'a utuu ilmi namaa kun dammaqiinsa wal gahaa qabaate wanti wal lolu jedhu lafa kanarratti maaliif jennaan namni namaaf ergamee lolu lolli sun wallaaluman jedha gara koottiyaan wolobsuu qabamaa turen jedha kanaaf dogoggorri tokko ta'eeraa san immoo afarsaa ooluun bu'aan qabu maaltu yaada kana fide jennaan ani jaarraan sooressi jaarraa abbaa gadaa utuu jiru rakkatee gaafa inni paaltookirraa haasa hin beekaa namni gaafa sitti hin bobba'in lolaan itti bobba'aa ture amma eessaa dhufee dhaalmaarratti maa wal loluudha wajjin maa hin loliniidha waan jaarraan abbaa gadaa yookiin immoo sooressi jaarraa abbaa gadaa rabbi lubbuu isaanii amaaru dubbii amantiitiin qabsaa'uu dhiisaniiti kan isaan akiraman jaarsuu irraa jaarsomanii dubbiin kun hin taatu jedhaniitiyyuu irraa qabbaneessaniiti maaliif namni hogguu dulloomuu yaadni caalaa ifaa fi dhufaa waan hunduu of argachuun hunduu akkuma kana ilmi namaa akkuma umriin isaa bal'ataa deemuun yaadni isaa guddataa deema general picture the greater picture caalaatti mul'ataa deema kanaaf waan jaarsi gootni kun yaadee achi ka'ee immoo akka dhaalmaatti hin dhiisin warri ni dhaalla jedhu maaliif deebisee afarsa maqaa jaarsaa jala ta'anii waan kana afarsuun seenaa jaarsaa kanaaf bu'aa hin qabuudhaan simple short tokko kana lammaffaa eenyu walaabu ani nama kokkeena tuqnaan ni haasa'e malee waan sanarraa hin gammachuun qabu haasa'uurraa dubbiituyyuu dubbii fideennaan hin haasa'e atummoo na caalaa deetingii tifantaalii godhe you said it 27 times dating hangan jedhe caalaa mana hidhaatti wal fuudhan hin jenne jaalalarraa ka'ee namni wal fixee wal fixuu duwwaatu hin ta'in siyaasaa jedhanii maqaatti kennanii dogoggora hamaatuyyuu uumame hin jedhe ijoollee walitti buusee wanti sun immoo ani bu'aa ummataatu caalaa bu'aa maqaa namaa caalaa kabajaan kan rabbiiti namni dhugaa haasa'eef hin xiqqaatu an waan dhugaa haasa'e yoo dhugaa haasa'u na xiqqeesse na haa xiqqaadhu tokko maali mana hidhaa nama tokko baasuun badiidha wanti leencoon dalage sun badiidha nama tokkoof jedhee mana hidhaa keessaa nama baasuu deemuudhaaf tattaaffii godhuun tun sirriin turree dogoggora jedhee nama nan gara kootti lammaffaa aariyunoot gandaa wiis diimaa kan jedhe eeyyee Dr. Diimaan nama Iluu Baaborii anillee nama Iluu Baaborii garuu takka dubbii gandummaa walitti haasofnee hin beeknu
hangandummaadhaafis diimaa hin deeggaru. Waa tokkoon isinitti hima, nama tokkotuyyuu nama Ilubaaboori tarii maqaa isaa dha'uun barbaadu nama arrabsa paaltook irra ba'ee namni kun silkii yaameen nama arrabsin jedheetti bee mucaan nama arrabsuu dhiiseef ganaasi irran isinii deebi'a. Ani namni ganda tokko waliin hin haasayin hin jenne badiirraa wal eegaan jedhe. Namni ganda tokko waliin deemuun waliin jiraachuun hammeenya hin qabu. Maa wal dhaabuu hin dandeenyedha rakkoon. Irran deebi'a. Ani nama paaltook irra bahee nama arrabsu nama Ilubaaboor dhorkeeraan. Galanni isaa ga'u dhaaba adda biraa keessa jira innillee ni dhiise jechuudha. An kanatti nama naa jechuudha. Simple. Sirraan toluun jedheen amalli gandi kun nuti keessan jedheen namni Ilubaaboori bahee qalluma'ee nama arrabsu qaanii dhabee haadha akka kee godhi kan namaan hin jedhu. Safuu jira jechuudha. Akkana beekutti. Kanaafuu nama arrabsin jedhee nama dhaabeen beeka. Kanaaf namni gara biraas maaliif nama arrabsinaa jedhee namarraa hin dhaabne. Mee fakkeenya nama tokko isinitti mee hurrii cilaaloo gosa hin qabu. Simple. Hurrii cilaaloo gosa hin qabu. Waan hin jedhu wallaalee isinitti hima dhugaa ta'uudhaaf. Namni hin gorsu. Leencoo abaaruun qabsoodha. Kanaaf wanta akka kanaati. Yoo namni balleessu gosti gorfachuu qaba. Gosummaan gaariidhaaf yoo ta'e gaariidha. Namni akka beekuun akka waliin guddateen. Political power sometimes it is quite regional to be honest. Garuu hamaa dalaguun bu'aa hin fidu wal dhaabaa wal gorsaa. Kanaafuu yoo namni ganda kootii waa balleessa namarratti bobba'e ittiin bobba'u nin dhorka. Dura kan dhorkuu anaawu. Oo namni na biraa dhalate waa balleessu. Kanaaf waan kana dhabne arguu dhabne. Kanaaf inni akkana jedheeti hangandummaan qabu namni ganda kootii yoo balleessa ittiin qaana'an galatooma. Amma doktora gaggeessina gumaa kee eenyu Greet Oromiyaa akkaaf maakeeti amma achi turte barachiinsi caqasuu ture. Akkam gaggeessina Greet Oromiyaa nu walitti deebi'ee waliin haasaa yoo fedhii qabaate yaada keenya taa'ee dhaggeeffatee yaa tokko tokko yoo kennetillee mirga qaba. Immoo tooppika waa'ee isarratti ilaalchisee afeerraan isaa godhame yoo asirratti dhaabbate gaarii. Haqaan guddoon udaan fiddii jaanii mitire. Tajaajila duraatii fi obboleessa kiyya Dr. Jamaal waan gaarii hojjettee jecha ati boodarra jette kuni ilma ganda kiyyaa kagabbahee waan xiqqeenyaa dubbatuunan dhoowwee nuti kana dhabne laal gosti faayidaadhaaf bu'aa qabdi wal qabachuuf bu'aa qabdi wal gargaaruuf bu'aa qabdi nuti abbaa Oromiyaa maraataan kun waan kanarraa iyya ani maraataan kun kanarraa iyya ka kanarra wayyaa dhufee wanna juun jiru itti dabaluu malee badubbiin tanaa beekadhu duuba ati jiraa namaati jiraan nama isaa hamturraa qabu nama jira nama kabajama namni nama ganda isaa kabajaan barbaadu Oromoo guutuu kabajaan barbaada. Nuti dhabne ala kana keessatti isa dubbii amma maajirratti ati kaaf tokko irraa waa dubbadha nuti amma toopika keenyatti fufnee anaa eegalee beekadhu. Maajira dubbiin ati kaafte waa'ee jaarraa abbaa gadaa ka kaafte kana namoonni kun silaa jaarraa abbaa gadaa jaalatanii qabsoo inni eegale iggitii itti godhu. Qabsoo inni eegale san hin xabaasu. Akka jaarraan du'ee awwaalitti awwaalanii bira taa'utti qabsoo inni eegale san iggitii itti godhanii itti fufa qabsoo sanii yoo godhan jaarraa gargaaranii jiraatan. Har'a booda jaarraa akkasii miti akkana jechuun isan gargaartu. Hojiin jaarraadhaa yoo xumurame jaarraa gargaaranii jiran. Inni namni beekuu qabu kana. So jaarraa iggitii hojii isaa sanitti godhuu fi namoonni yaada jaarraadhaa qabu ciminaan, humna haarayaan, dardarummaan, qaroomaan qabsoo jaarraa abbaa gadaa bakkaan gahuudha. Kana caalaa wanni irraa dubbatan hin jiru. Akkuma reefu tuqaan jee rakkinni bara 70moota keessa 80moota keessa nurratti dhalate suni abbaa garoon laalchisu Jamaal abbaa garoon laalchisu eenyutu ergee isa juu tokko eenyutu isa ergee abbaan fedhe yoo nu ergee maakiran jiru
injira Great Oromia. Okay. Abbaan fedhe yoo nu erge no jechuun nurra jirti. Yoo ergamuu keenya ofitti beeknellee akkuma tuqaan orbee kanatti wanni nuti goone sun kalaxaa dogongora jennee dogongorri akkasii sun akka deebi'ee hin dhalanne of eeggannoo waa hojjechuun nurra jirti. Ammallee badii kalee saraa baruu hin dandeenye. Walitti duulaa jirra, walitti waa darbataa jirra, qawweedha dhabne malee wal balleessurra jirra jechuudha. Laali jarri sun badiin isaanii kan mul'atteef isaan hundinuu qawwee harkaa qaban. Qawwee harkaa qaban. Har'a osoo qawwee qabaanne immoo isa san caalaa wal balleessina ture jechuudha. Ni dabaltaa osoo abbaa Oromiyaadha. Amma booda maakiin kiyyaa fi keeti kan namoota biraati beektii abbaan fedhe sirratti yaadani kennataa amma jaallee keenya kabajaan gaggeessuun gaariidha. Haa ulfaatu horee haa bulu ammallee abdii isaa odoo hin kutanne saba Oromootiif qabsoo godhu itti haa fufu osoo ni fanne. Walaabuuf lakki gurbaa reefuun tana zuleejuu tokko waan bareeda dubbate wanni inni dubbate maali akkuma reefu jaarsi keenya guddaan dubbate beekaan wanni inni beekaa ta'eef waan barateefi waan hubateefi nama waan beeyne barsiisuun dirqama isaati. Qabsoo tanatti wanni beekaan afeerameef wallaalaa barsiisuudhaaf. Hayyuun wanni qabsoo tanatti afeeramteef hayyoominaan rakkina jirtu iggitii itti godhuu waa sirreessuu murteessuudha. Kanaaf ammallee obsa jaalalaan ummata Oromoodhaa waan barsiisuu qaban itti fufuu qabanii. Kun qabsoodha. Qabsoo kana haga injifannoo irra geenyutti haga lubbuun isaanii addunyaarraa deemtutti ummata Oromoo waa barsiisuurraa akka duuban deebine arrabaan muufatanii akka manatti hin galle aarii fi xiiqii qabatanii akka